sababati aawo tokko cabsuuf yookaan qumbii tokko cabsuuf yookaan beekte kiristaanii tokko gubuuf waan humna itti qaban dalagan akka dacwaan dura deemtu godhan malee akka daranuu dhaamtu godhan. الحديث الخامس والثلاثون حديث صدومي شنفادا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولوانينا حسد يجوم مالي كان ني ربي نما تكوكن ما فردته ما بريده ما بيكه ما رزق ارغته wanni kun osoo isarraa dhabame jedhanii yaadu namni gartee alhaasidu laa yasuudu namni hassadu waa takka illee dhalloolee fiduu hin danda'u jedhan li'annahu namtichi hassadu kun rabbii wallole jedhan duuba namaa miti yaa rabbi maaliif nama kan itti bal'istaa je'eeti rabbiin qabu jira ati ni balleessite yaa rabbii kanama kana fayyaa kennite akka waan ji'uuti ammallee namtichi hassadamu kun nagaan rafee bula ka waan nyamu ka hassadu kun ammoo garaa lafatti irgataadha bula ebalu akkas ta'e ebalu mana ijaarate ebalu makiinaa bitate jedhee inni asii cinqata jechuudha bilaashitti garaa isa gubata dhukkuba hundaa'uu ni fayyani dhukkubni haasidummaa ammoo hama jedhan fayyuu hin danda'ani yoo namtichi islaaminaan qalbii keessa seente malee hama daa'ul hasad kansarii badaa walaa tanaajashuu waliin gowwoomsina haasidummaan dura eessarra dhufti yoo namni nicmaa takka argate dhufti yookaan hin argamtu beek nama shindibeetii haxaayu sagaraa ka haxaayu namnitti waanyu jira ka itti hasadu jira ati yoo suuqa qabaatte dalagaa gurguddoo qabaatte supparmaarkeet nama shintibeetii keessa oolu ka kan haxaayu maal gootatti hasad ufugati ati yoo suuqa qabaatte ka suuqa 3 fi 30 qabu hasadde jechuu kasii ol dabre ofii gadi namni ilaalu gaafa namni ni'imaa tokko argate namni nama akka laalamee hammeenya ilma namaa kana namni isa caaluu hin fedhu jechuudha fayyana isa caaluu riskiin isa caaluu bareedina isa caaluu namuu isaa gad ta'uu inni nama ol ta'uu fedha ibliis harree 4 yookaan ba'aa 4 oofee gara magaalaa deemaa jedhan duuba maali wanni ati feete kuni wanni ati feete deemtu kun jennaani tokko kumtaalli ka haasidummaati tokko ka hinaaffiiti haasidummaa hinaaffii kana fe'ee deema jedhan eenyu gurgurata jennaan nama narraa bittuu jira jedhan haasidummaa eenyu gurgurata jennaan kabiiratti hin gurguradha hinaaffii eenyu gurgurata jennaan beera gurguradha دبين كانوا مفكات بيه آية لا تناجشوا ولا تباغضوا شران إسلام أمو كان ندفن ولا تباغضوا ولنجبنا ولا تدابروا دو دولت ديبنا والجبتني ولا تدابروا ولا يبيع هن غرغرين بعضكم غرين كيسن على بيع بعض غرغرتا غريتي رتين غرغرين وكونوا تا عباد الله قبرنا الله تا إخوانا نقبلين تا ولا تناجشوا ولنقوم سنا ومن أقاو الاتماع ولتيوك جبان والقوم سني بيك وان أقاو والتنمين
ولي كجبنا والقومسن دوا شريعة الإسلام كيست الدنيا كيست كجبني فاشنة يا أما ولا تباغضوا ولنجبنا ولا تدابروا دويد ولي تكرنجلنا ولا تدابروا دويد ولي تندبينا maal jechuudha duyda walitti garangalinaa yeroo teeysan yookaan duyda walitti garangalinaa jechuun yaada waliin dhabinaa jechuudha yookaan walloltanii duyda walitti garangalinaa namni wallole egaa ija wallaaluun fedhu walirraa garagala haaya وكونوا تا عباد ولا يبيعهم غرغرين بعضكم غرين كيسنا على بيع بعض غرغرتا غريرة غرغرين osoo namni tokko gurguruu jiru tokko jalaan itti haatate kootu ana gatii gad aanaa si gurgura akkan jenne ولا يبيعهم غرغرين بعضكم غرين كيسنا على بيع بعض غرغرتا غريت الرد وكونوا تا عباد الله قبلنا الله تا إخوانا أبلينتها وكونوا تا عباد الله قبلنا الله تا إخوانا أبلينتها وكونوا تا عباد الله قبران الله تا إخوانا نبليان تا المسلم أخو المسلم مسلم نبليس مسلمات لا يظلمه إذا هميده ولا يخذله إذا هنتكيسه obboleessi ga obboleessa miidhu sila akka aadaan ittiin dhuftetti akkas akka aadaa dhalootatti akka aadaa shari'atti illee garuu lachuu kan lafte amma addunyaan obboleeyyummaa dhalootaattis kan lafanii zulmi deeffatanii amaanaa obboleessa kenninaan kuchisiise obboleeyyummaa rabbiitis habbi yookaan haffalli jibrii bubbeen fuutate ilmi namaa masaa ammaa tana jechuudha. Laa tajidu aminan hanga ati amanamaa dachirra dhabdu takka jechuudha. Amanamaa mistira kee eegu amanamaa qabeenya kee waan itti kennite amanaa kee eegu. Hundi namaa honfulate illaa man rahimahullah. dhibbaa miti akka waan kuma keessaa tokko argamuuti akkas fakkaata wala namni gartee amanamaan jechuudha walaa yakhzuluhu isan xiqqeessu walaa yakhzuluhu obboleessan xiqqeessu ولا يخذله يوكاو ولا يخذله أي لا يهضم حقه في موضع كان يجب أن يتصرف له حق إيسا كيستي waan inni akka fedhe dalaguu danda'u keessatti isa hacuucee isan qabu akka inni olii gad sossoo hin dandeenye godhu yookaan isaa tumsuu hin lakkisu walaa yakhudhulu isaa tumsuu hin lakkisu walaa yakdhibuhu ittillee hin kijibu kijibni kun wal nama jibbisiisa amantii jidduu namaatii fuudha lammata akkamitti waliin jiraatare namni takka kijiba kana guyyaa tokko yoo kijibde lama sadi yoo kijibde guyyaa kaan yoo sirratti beekame kijibni kun lammata amantiin jidduu namaatii fuudhamte amantiin fuudhamnaan jaalalli fuudhamnaan jibbansi buute jibbansi buunaan namni wal fixe kanaaf addunyaan guutuu wal fixi jechuudha
ولا يحقره إسان تفت أين يقدست يوم مسلمة تفت ورقرا فرشوتي ولا يحقر إسان تفت يدك منك وإن شلت حركت يولام شويت اللي تيتم سمراج لافة اللي مسلم تيجي كيكون كيتم حاتب بن أبي بلتعة بخاري كسكراني دونغور إسا ولينو رسول الله كسمت سديس الراك إبالي جيسا الرد بريف أكنت والأمجوت برباچيسا يجو Oromoo yeroo bishaan kadhatan aanan namaa kenna. Oromoon nama ammachuu beeka. Nama maalii godhuu beeka jetteeti. Qoommiin gartee yeroo haasoytu. Haa isinuma kabalaasanii lafallee asinirraa fudhatanii usaa. Isina ajjeesanillee dubbatinaa tanaami. Dubbiin tanaami. Kana uzina lilladhiina yuqaataluuna biannahum zulimuu. Hayyamni si godhamee jira. Eega zullumamte ofirraa lolu. Lafa sirraa fudhatanii Oromoon hin dubbatu usaa. Sossoba hamaa. Sidhamanii si ajjeesanii Oromoon irra namaa dabra garaa bal'ate jira. Kanaan nama sossobanii uummata lafatti hajuujan. Gowwummaa tan dhiisuu qaba sabni keenya. Lafa kee dhiistee ofii baqattee ala jiraataa namni kee ala jiraataa. Mana kee fudhatanii keessa galaa dachii ta'e qotata. Oromoon garaa bal'atan maan jechuun. Kunis ta'uma warra Sheekh Huseeniiti. Kamalaan uummata gowwoomsanii waa irraa guuran. Ka arrabsan. Abbeettuu gowwoome atilleen gowwoomii. Kootii hambifadhu shaamisa arjoomii jedhanii ni bara. Warri dargaadhaa ka gartee malaan nyaatu. Itti seekananii baaroo itti baasanii. Abbeettuu gowwoome atilleen gowwoomii kootii hambifadhu shaamisa arjoomii jedhanii. Arrabsaa irraa guuratan jechuudha. Isaaniif seekara bareedaadha jecha. Gaarii itti fakkaata. Faaruu. Tayyib. Akkas jechaadha. Oromoon garaa bal'ate jechaadha. Dhukkeen kaasuu hidhaa fi tumaadhaan ajjechaadhaan. Kanaan qeebalu duuba. ولا يحقره التقوى ها هنا صدر ربي أسجر ويشير إلى صدري قام قميساني أكيك 3 مرات تراستي رسول التقوى هنا صدر ربي أسجر ويشير أكيك إلى صدري قام قميسا 3 مرات تراستي بحسب امرئ قام قميسا أكيك يجوني صدان إيسا كيس جرتي qalbii keessa jirti jechuudha. Yoo qalbiin sodaattee namni macasiyaa dhiisa, haraam dhiisa, waajiba dalaga. Yoo sodaan hin jiraatin ammoo waan fedhe dalaga jechuudha. بحسب امرئ ارتجاف غيادا بحسب امرئ ارتجاف غيادا من الشر شر الرا دل الرا شبر أن يحقر تفتون أخاه وبليسيسا المسلمة كمسلمة بحسب امرئ ارتجاف غيادا أن يحقر تفتون أخاه المسلمة وبليسيسا كمسلمة بحسب امرئ ارتجاف غيادا أن يحقر تفتون أخاه المسلمة وبليسيسا كمسلمة شر يجون waan hamtuu macsiyaa hamtuu ibidda sanaytu tahuudhaaf ni gaya obboleeysa isaa ka muslimaa tuffatuun callaan jechuudha. Osoo dilii biraa qabaachuu baateeyyuu jechuudha bar. Osoo islaama qofaa'uu tuffattee diliin teessanuma callaa'uu taate jahannam seenuudhaaf sunuu geessuudha jedhe. Waan namni ammoo hancaqqee yookaan maastikaa godhate. خويتون لا ليجو ماله معسيان هجنا قدة تكوني نما برت لافات كل المسلم على المسلم شفت مسلمة رتي حرام لقو حرام دم دين إسا حرام وماله هرين إسا حرام وعرضه ناموس إسا حرام وري إيجا إسا قلنا كن جتشو وري إسا نياتشون جتشو ناموس إسا هر إسون جتشو
حرام دمو دين إسا ومال هرين إسا وعرض ناموس إسا دمو دين إسا رنجلاسون وعرض هري إسا سامون ومال هري إسا سامون وعرضه ناموس إسا بالليسون يوكا أدب إسا كبج إسا يوكا شرف إسا حرامي جي ilmi namaa wal haasa'u walirra haasa'u irra laafaa wayii godhate arkasa shay'in waan akkan irra rakasha macasiyaa akkaan hamtuu ta jahannam nama seensisuudhaaf geeysuu taate tana wahittuu kan laalle taate addunyaan jechuudha mee guyyaarraa ooluu dandeessa osoo nama dubbatin mee uf laale osoo maqaa namaa lafaan kaasin yoo khayrin taate malee yoo safaarisuun taate malee osoo nam tokkon komatin mee oole nama dhufee namasi komatillee hin komatin jeeymee dandamee guyyuma tokko kana hin komatin khayriman isa yaada jeen akkasi ooluu danda'a ilmi namaa kun yoo ulaa cufatte oolte harka hanna bare dooluu sosso'a jedhanii kopuma kee mana keessa deemaa bo'oo ibaluun sun bo'oo waa namaa miti gurbaan sun ofumaa ofitti amattaa waan yoo arrabni nama heddummeeyse waan gartee nama haasa'u kophaa sogguu deemu nama kophaa haasawaa deemu tokko jirame akkas taate jechuudha irra guddaa wani nama balleessu nama walitti laaqamu ليت بيني وبين الناس بابا من حديد وري سلفا كان جاء وسو جدوك يا في جدونا ما هلان سبيلا جرات أنا فنمني أكون أجرتاني ما جنان نمت مع سياق نانسيجا نما اتهمت يوم كباتين كراهي سياد